Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo bakkaaf lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu jecha. Guyyaa har'aa kanaa kallattii adda addaatiin dhibeewwan daddarboon kan daddarban irraa bilisa bahuudhaaf yookiin immoo fayyuudhaaf kadhannaa kadhatamuudha kan inni isiniif dhiyeessu. Hundumti keessan egaa kadhannaa kana yaada keessanitti qabattanii dhibeewwan daddarboo kamirraayyuu bilisa bahuudhaaf kadhannaa kana akka kadhattan isin affeera jechuudha. Akkasumallee ofii keessan bichaadhaaf osoo hin taane namoota biraadhaafis maqaa cuuphaa isaaniitiin kadhachuu fi akka dandeessan kanan isiniin jedhudha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kadhannaa ittisa dhibeewwan daddarboo kana maal jennee kadhannaa ittisa dhibeewwan daddarboo kan jedhamu yookiin immoo dhibeewwan daddarboon kunis maalidha kan jedhaman maal akka ta'anis kadhannaa kana keessatti caqafameetu jira waan ta'eef isinis egaa kadhannaa kana kadhattanii faayidaa hedduu akka irraa argattan abdiin qaba. Hiriyoota keessaniifis sheer gochuudhaaniin akkasuma obboloota keessan biraanis akka geessan walii keessaniifis akka kadhattan sagantaa kana sababeeffachuun isin affeera. Kallattiidhumaan gara kadhannaa kanaatti darbina. Waaqayyo hunduma keenya faana ta'u. Kadhannaa ittisa dhibeewwan daddarboo Waaqa tokko kan ta'an maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon amiin. Baariyaannaa, hafuurri kuffisuu, leegiyoon, HIV AIDS, kaansarii, rukuttaa fi waraansa, dhagna gubaa fi budaa, mortuu goomattuu, hafuuronni hamoonni, jinnoonni hundi akkanarraa fagaattanii fi isinin himadhaa, isinin maganaa. Waaqayyo koo Yesus Kiristoos yaa gooftaa koo jireenya koo naaf eegi, cubbuu koos naaf dhiisi, gidiraa foonii fi lubbuu irraas ana garbicha kee maqaa kiristinnaa keessan iddoo kanatti galchitaniit kan namoota biroos itti galchuudhaan ati na oolchi. Fakkeenyaaf walatta Maariyaam walda Mikaa'el yoo ta'e walatta Maariyaam walda Mikaa'el walatta Sanbatiin ati na oolchi jettanii iddoo kanatti galchitu bara baraan amiin. Waaqayyo tokko kan ta'an maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluun kadhannaa ittisa dhibeewwan daddarboon gooftaan keenya Yesus Kiristoos duuka boota isaa 12 wajjiniin galaana Xibaariyoos irra osoo deemu dubartii beeraa yookiin jaartiin dulloomtuun kan fakkaattu muka jala teessee arganii. Isheenis baay'ee sodaachistuu fi kan naasistu turte. Ijoonni ishees akka warqii diimaa ni calaqqisu. Harkii fi miilonni ishees akka kondiida ibiddaati. Ciqileen yookiin dhundhumni ergamichaan 807 kan ga'u afaan ishee keessaa kan akka labooba ibiddaa ni ba'a ture. Duukaa buutonni gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin isheen abaarramtuun ija'amtuun kun maal isheen isaan jedhanii. Farda fiiguu yommuu argite wanta fe'amee jiru wajjiniin saffisaan darbitee ni kuffistiyoo. Dooniin galaanarraa deemu yommuu argites ariitiidhaan garagalchite. Sa'a elmamtuu yommuu argites aannan ishee dhiiganii ta'a. Gunkas ni gu'aa ni kantara ture. Abbaa warraa fi haadha warraa yookiin abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee wajjin jaarsa fi jaartii yoo argite ariitiidhaan gargar baasti, waraantees ni balleessiti ture. Duukaa buutonni gooftaa keenya Yesus Kiristoosis ishee ija'amtuu abaarramtuu kana maaliin balleessine isaan jedhanii. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos duukaa buutota isaan akkana jedheeni maqaa koo ajaa'ibsiisaa hin dubbatamnee fi hin hiikamne hodhaa fudhadhaa isaa isiniif kenneera. Abiddaan ishee gubaa bahaa hanga dhiyaatti kaabaa hanga kibbaatti waamicha maqaa ishee akka baduuf qilleensa irra facaasaa tamsaasaa. Kanaan booda duukaa buutonni gooftaa keenya Yesus Kiristoos 12 maqaalee isaa qulqulloota ta'an ni fudhatan. Akkana jechaas mallattoo fannoon of mallatteessanii baataarikooni beetirikooni atreegaawwan awwiili meelos Gadin, Birisabeeli, Seka, Beka,
ቤቃ የጡሌ ቀራኒው አማኑኤሊ ኢዩኤሊ ኪስቡኤሊ ኪስቡኤሊ አካዊ አያ ሼራህያ ኤልሻዳይ ኤሌ ማኩን ጻባኦቲን ዋቀ ቶኮ ከንታኔ መቃሌ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ አልፋ ቤታ ጋሜሌሌጥ ኤ ዋው ዛይ ሄጤ ጤት ዮድ ካፍ ላሜዲ ሞምኖን ሳምኬቴ ኤፌ ጼድ ኮብሬ ሳንታው ማሎ ዋቀኮ ወዋናኮ ሲብረናፋ ጌሱ ምነ መቃሌ ኬ ከናኒ ወንታማ ነሶዳቺሱ ሁንዱማ ይራቲ አናገር ብቸኬ ናኦልቺ ኩቢ ጃራ ካሴ ዲቤወን ኩፊሱ አፉሮኒ ሃሞኒ ጅኖኒ ሎልቶኒ ቡዳፊ አርኪነማ ወራንሲ ጃፊ ዱኩምኒ ፎኒ ገረፎኒ ፊ ልቡ ኮተከን ያኔ ፊነነመና እልመቲ ነመጠና አፉሮ ቁልቁሉን ነመርፈማ ሳዶር አላዶር ዳና ታዴራ ሮዳሴ ምስማሮታ ወራንቶ ወንፈኖ ጎፍታ ኬን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሸነኒን ወንታማ አንሶዳዱ ሁንደራ ነገር ብቸኬ jenne maqaa kristinaa keenya keenyaatiin oolchi sagalee waan jecha ta'e nurra bulee dubbiin waaqayyo akka ibiddaanii gubaa wanti waaqayyoof hin danda'amne hin jiru sagalee sun dursaadha sagalichis waaqayyoon bira ture sagalichis waaqayyoodha akkasumas sagalicha dura dursee waaqayyoon bira ture isaanis hundumtuu uumame wanta uumame hunduma keessaa garuu isaan malee homtuu kan uumame hin jiru isa tajaajiluuf kan uumame hundi aangoo isaan kan uumamedha jireenyis ifa namaati ifnis dukkana keessatti ni ibsa ni agarsiisa dukkanis isatti dhiyaatu isaasin argatu yaa gooftaa koo Yesuus Kiristoos dubbii wangeela kanaan nagar bicha kee maqaa kristinaa wanta hamaa hundumarraa na oolchi waaqayyo tokko kan taane maqaa abbaa kan ilmaa kan afuro qulqulluun kadhannaa waa'ee dhibee lubbuu fi foonii samii irrattis lafa irrattisidha ati na fayyista ati ni ajjeesta gonkumaa hirriban qabdu ati gooftaa samiiwwanii fi lafaatiin harkaa fi miila keessa kan jiru garaa fi laphee onnee koo keessa kan jiru sammuu koo keessa kan jiru ati ni beekta harka kee keessatti na jabeessi samiiwwan keessa kan jirtu hunduma kan dhageessutti waaqayyoodha gonka waaqni cimaa fi jabaansidha seexanoota bitaa fi mirgaa duraa fi boodaan dhufanii fi namoota hamootarraa bulanii kan dhufan hundarraati ati nu oolchi ati yaa waaqayyo ni beekta yaa waaqayyo beekansi qofadha dhiyoo kan ta'e waaqayyo waa'ee haadha Kiristoos haadha keenya durboo maaramiifati hafuura xuraawaa naan anaan tajaajilaa kee anaan garbicha kee gooftaa keenya uumaa keenyaati hamaa fi ammeenya irraatii nu baraari nu eegi nageenya kee sunuuf kenni amiin yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'e mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u biddeena keenya irraaf ganuuf kenni yakka keenyaas nuuf dhiisi nutis kan yakkiniif akkuma dhiisnuuf qorumsatti nu galchin amarraan olchi malee mootummaan kan keetiyoo minis galanni isaan gabara baraatamiin yaa giiftii keenya dubaroo maadaam nagaa ergamaa qulqulluu Gabreeliitiin nagaasiin jenna yaada keetiin durboodha foon keetiin dubaroodha yaada waaqayyo somaasiif galanni haa ta'utu dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin garaa keetiis kan eebbifame kennaa kan guutamte gammadii waaqayyo si wajjin jiroo jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf amiin galanni haa ta'uuf waaqa tokko kan ta'an abbaa fi ilmaa hafuura qulqulluuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti amiin jenneetu egaa haala kanaatiin kadhannaawwan ittisa dhibeewwan kanaa ni kadhannaa egaa hundumti keessan haala kanaan akka kadhattan waaqayyoon isin haa gargaaru isiniin jecha barreeffama isaanii barbaaddu yoo taatan yeroo ittaanutti gama yuutuubiidhaan yookiin immoo karaa teelegiraamiidhaan isinii maxxansuu nan danda'a warreen barreeffama isaa barbaaddan barreeffama isaa nu maxxansi jettanii koomentii jalatti yoo barreessitan baay'ina keessan ilaalee namoota hammamii akka barbaadan ilaalee isiniif maxxansuu nan danda'a sheer waliif godhaa waaqayyo isin faana ta'u siwaata Egzaabeer